Sadamsani dabarsa gurra dhaga'utti labsa Sadamsani dabarsa gurra dhaga'utti labsa Waamicha hafuuraa Kun waamicha hafuura dhaloota hundumaaf taasifameedha. Waamicha hafuura kana keessatti barnoota garaagaraa kan isiniif dhiyaatu yoo ta'u, ammaaf barumsa dureen isaa bara dhumaa jedhu karaa Paastar Dr Mazgabuu Abdiisaatin kan isiniif dhiyaatudha. Barumsi kun walitti fufiinsan guyyaa roobii kan isiniif dhiyaatu yoo ta'u, isinis obsaan hanga dhumaatti barumsa kana faana bu'uudhaan nu hordofaan affeerraa keenya. Dhaloota hundumaaf godhaan ga'ee keenyaa baana. Kutaan barumsaa har'aaf isiniif dhiyaate kunooti itti dhiyaadhaa. Nagaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa hunduma keessaniif haa ta'u akkam jirtu nagaadhaa naguma. An Waaqayyoof galanni haa ta'u baay'ee nagaa kooti. Barumsa keenyaa torban darbee ka'ee yaadachiisa beeksisa himamaa ture har'a hin jalqabnaa maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Matureen barumsa keenyaa bara dhumaa yookiin immoo the doctrine of eschatology kan jedhu waa'ee barumsaa bara dhumaa kan ilaallatu isarratti walii wajjin ilaalla. Har'a seensa isaati kan nuti walii wajjin ilaallu garuu gara fuulduraatti torbeetti guyyaa tokko yeroo dheeraadhaaf walii wajjin barannaa irra hin fiignu ariifannee hin barannu maaliif sirriitti hubachuutu nurra jiraata. Waan tokko jalqaba miti dhuma kan barbaachisu. Namooti keenya sakkaadaatti kan isaan jedhanii jalqaba miti dhumi kee haa bareedu jedhu. Fiigicha xumuruudha. Fiiguu miti fiigicha xumuruudha. Jalqabuu miti isa jalqaban xumuruudha. Kanaaf xumurri dhummi maal fakkaata kan jedhu egaa jalqabarraa kaanee ilaalla. Dhumatti kana yoo jenne dhumarraa yoo jalqabne jalqaban beeknu yoo ta'e bu'aan qabu. Kanaaf barumsi bara dhumaa kun eessarraa jalqabee eessarratti raawwatama maal fakkaata isa jedhudha kan walii wajjin ilaallu. Sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbisnee kadhannee walii wajjiniin jalqabnaa. Gabaabsinee ilaalla har'a walii wajjiniin. Wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 9 akka kana jedha. 9:10 walumatti qabeen dubbisaa. Kiristoos gooftaan keenya Yesuus yeroo kadhata bartoota isaa barsiise akkatti kadhannu barsiise yeroo isaan jedhan kan isaan barsiise keessaa isa ni dubbateera kan walii wajjin ilaallu. Egaa yommuu kadhattan jedheeti kan inni yommuu kadhattan yaa isa waaqarra jirtu abbaa keenya maqaan kee qulqulluu ta'ee eegamu mootummaan kee dhufu jaalalli kee waaqarratti akka ta'u akkasuma immoo lafarratti haa ta'u. Masmara lammaffaatti kanan barbaade. Mootummaan kee haa dhufu jaalalli kee waaqarratti akka ta'u jaalalli Waaqayyoo waaqarratti ta'aa jira jechuudha. Akka ta'ee miti akka ta'u. Kun amma present continuous jedhuma akka ta'u. Akkasuma immoo lafarratti haa ta'u. Yaa Waaqayyoo gooftaa keenyaa yeroo gaarii nu laatteef galanni siif haa ta'u yeroo kana immoo nuuf eebbisi. Egaa barumsa dhumaa bara dhumaa barachuuf jalqabneerra. Akkuma jenne wanti tokko jalqabamee xumura isaati. Nus hin jalqabne waa'ee barumsa kanaa barachuu xumura gaarii nu laadhu nu xumursiisi nu gargaari. Anaanis yaa Waaqayyo na gargaari warra dhaggeeffataniifis immoo hubannaaf ogummaa kennii fi xumurarra geenye immoo akkas galateeffannu ayyaana kee nu baay'isi maqaa gooftaa Yesuusiin si kadhannaa. Ameen. Amma gaa namooti waa'ee gooftaa beennu Nyomtu waa'ee gooftaa sirriitti nu banne yoo kadhata yaa abbaa keenyaa kanaa dhaqee warraa dubbisa miti. Yaa abbaa keenyaa isa waaqarra jirtu yeroo kadhatu hundumti namaa kanaa ijoollee keenya nama guddaatti afaan Ingiliffaa yoo ta'e afaan Oromiffaa yoo ta'e kan biraadha yoo ta'e namni hin beekne
jira jedhee yaadu. Kan namni sirriitti nu bannee keessa isaa kan jiru jechi sun maal fakkaata? Akkuma digimtiitti jedhamaadha moo jechi isaa tokko tokkoon ilaalamuu ture jiraataadha. Jechi isaa tokko tokkoon ilaalamuu ture jiraata. Jechi jedhame sun adda baheen ilaalamu yoo ta'e nuuf hin galu jiraadhaan. Kadhata barootaaf ta'uudha malee kadhata finnee xumurratti kan nu goonu jechuu miti kadhati kun. Tokkoon tokkoon isaa maal of keessaa qabatee jira isa jedhamudha kan ilaalamu. Kanaafitu yeroo kadhattan lakkoofsa kun irratti erga Saa'ol yaabbaa keenya isa waaqarra jirtan jedhee booddee lakkoofsa gosa jiruun barbaaden mootummaan kee haa dhufu. Your kingdom come. Mootummaan kee haa dhufu. Your will be done on earth as it is in heaven. Jaalalli kee waaqarratti akkuma ta'u lafarrattis immoo haa ta'u. Jedhaa kadhadhaayii jedha. Baay'ee murteessaadha kanaa dhagaa. Mootummaan kee haa dhufu jedha. Yesuus Kiristoosiin Wangeela Maarqos boqonnaa 1:15 yoo ilaalle yeruma lallaba jalqabe barri raawwatameera jedhee jalqabe. Yesuus Kiristoos bara isa dhumaa irratti dhufe. Baroota baay'eetu isa fuuldura darbee bara sana yeroo biraa ilaalla har'atti seensa irra jirra waan ta'e galarra jirra waan ta'eedhaaf. Barri kana booddee jiru hin jiru. Bara tokko booddee bara tokko ture, bara tokko booddee bara tokko ture. Amma barri kana booddee jiru hin jiru. Yesuus Kiristoos bara dhumaati kan hin dhufe. Barri raawwatame hin jiru barri biraan. Garuu maaltu barbaachisa ree? Qalbii diiradhaa wangeelatti amanaa. Hin jiru barri hafee jiru. Inni waggaa 2000 jedhe. Nummoo bara dhumaa keessaa bara dhumaa isa caafii irra jirraa jechuudha gaama. Isa dhumaarra jirra maaliifi furannee makka laallu amma gaa yeroo sana ergan akka jedhee waggaa 2000 lakkoofsiseera. Kanaaf barri raawwatameera jedhe. Hin jiru barri biraan kana booddee kana fee jiru hin jiru. Innaa kanaafitu isa kana mootummaan kee haa dhufu. Ammoo mootummaan kee haa dhufu. Waa'ee jaalasaa isin haaseetti deebinee iyyuu booddee ilaaluu dandeenya waan ta'eedha. Kanaaf itti galli uumamaa maaliin raawwata jennee gaafa laallu mootummaan waaqayyoo dhufuudhaan akka ta'eedha amma akka kan nuti ilaallu. Mootummaan namaa jira, mootummaan namaa dhufee darbeera, mootummaan seexanaa jira, barroonni garaagaraa turanii amma kana keessatti egaa gaafa fudhannee ilaallu iddoo kanatti mootummaan kee haa dhufu. Uumamatu jira. Uumama kanaaf immoo akkaataa seerattiin bulmaataa kenneera. Yaada waaqayyoo, karoora waaqayyoo, oriijinaaliin isaa yeroo uumama uume uumama kana keessatti ofii isaatii bushuudha. Mootummaa isaa diriirsuudha. Yeroo mootummaan jiru immoo mootiitu jira. Kingdom inni jedhu jira. Naan kingiitu jira. King without kingdom hin jiru. Mootummaan tokko mootii malee hin jiru jechuudha. Maqaa barbaanne itti ilaallu piraayim ministeeriidhaan bultii, mootiidhaan bultii, maaliin bultii jennu biyyoonni baay'een mootiin kan bulan irra jiru kingiidhaan. Biyyoota Islaamaa King Abdallaa maaloo jedhanii warri Saudi Arabiyaa, warri Yordaanos kun iddoo biraa Afrikaa keessa illee jiru gara Saawuzii keessa warri mootummaadhaan bulan. Piraayim ministeerii pirezidaantii jennu mootummaan tokko mootii malee hin ta'u. Kanaafitu yeroo mootummaan waaqayyoo dhufu mootummaan sun mootii qaba jechuudha. Mootummaan sun mootii qaba. Kanaafitu mootummaan sun immoo qilleensa irratti miti mootummaan sun dhufee lafarratti akka diriiru, lafarratti akka moo jalqabuma oriijinaalii yaada waaqayyoo ture jechuudha. Kun pilaanii yaada waaqayyoo ture. Mootummaan sun mootummaa namaatu hin ta'in, mootummaan sun mootummaa seexanaatu hin ta'in, mootummaa waaqayyoo jalqabuma yeroo uumama uume namas immoo uume mootummaan isaa lafi kun namaaf yookiin seexanaaf akka ta'u hin ta'in mootummaan waaqayyoo akka irratti hojjetu akka irratti moo'uuf ture. Garuu gidduu cubbuu galeen, gidduu seexanni galeen, gidduu jeequmsa galeeni mootummaan isaa ekstenshinii ta'ee deebi'ee dhufuu ture jiraata waan ta'eef kanaaf yeroo kadhatan mootummaan kee dhufu jedheeti. Kanaaf waa'ee barumsa bara dhumaa yookiin immoo doctrine of eschatology isa jedhu gaafa barannu isa kanaadha maalni wanti dhufuuf jiru, maalni wanti xumuramuuf jiru, maalni gara dhumaatti kan deemuuf jiru, complete kan ta'uun irra jiraatu.
Uumamni hundumtuu jedha Roomee 8 irratti Phaawulos. Uumamni hundumtuu mul'achuu mucaa Waaqayyoo, mul'achuu ijoollee Waaqayyoo eeggatu jedha. Dhiphina kana keessaa yoom baana, gadda kana keessaa yoom baana jedhanii, yoom seenaan jiru raawwata jedhanii, kaayyoon Waaqayyoo gara dhumaatti waa tokko walitti qabee yeroo nu xumuruuf jedhu maal fakkaataa isa jedhuudha barumsa kana keessatti kan nu walii wajjiniin barannu. Jechi kun afaan Giriikiitti skaatooloojii jechuun afaan Giriikiitti skaatos hidhaa fi loojiidhaan adda ba'a. Skaatos inni jedhu dhuma jechuudha akka afaan Giriikiitti. Loojiin immoo qayyabannaa barachuu jechuudha. Istadiisa jedhudha. Maaliif baayoloojii, saayikooloojii, fisiyooloojii jennaan waan gara antiroopooloojii loojii inni jedhu suni qayyabachuudha waa tokko waa'ee uumamaa qayyabachuun baayoloojiidha, waa'ee sammuu qayyabachuun saayikooloojiidha, waa'ee waaqayyoo qayyabachuun teeoloojiidha, amma immoo waa'ee bara dhumaa qayyabachuun immoo iskaatooloojiidha. Giriik irraa iskaatos dhumaa yeroo ta'u loojiin immoo qayyabannaadha. Waa'ee dhumaa barachuu. Waa'ee dhuma namaa, waa'ee dhuma baraa, waa'ee dhuma lafaa, waa'ee dhuma waaqaa, waa'ee dhuma waliigalaa tokko dhumi isaa maal fakkaata? Xumurri isaa maal fakkaata? Waan tokko blueprintii isa sammuu keenya keessatti mana ijaaraa yoo jenne manatti ijaarrachuu barbaanne. Isa kanadha pilaaniin nuyi maandisitti nu bitus yoo barbaanne manatti bituu barbaadisa jiru sammuu keenya keessattu blueprintii isaa jira jechuudha. Waaqayyo kanaaf yeroo waaqaaf lafa kana uume yeroo uumu hundumaa uume dhumi isaa maal akka fakkaatu godhee kaa'eera. Waan tokkos immoo yeroo mataan kan keenya sammuu keenya keessa fakkii yookiin immoo pictures jedhu mul'atu imagination nuti qabnu dhumi waa tokko yeroo kana godhu kan argachuun barbaada jenneetu waan tokko nuti goonuuf yeroo baay'ee. Kanaafitu inni yaadi Waaqayyo uuma kana yeroo waan hundumaa xumuratti fidu maal fakkaataa isa jedhuudha kana keessatti kan nuti ilaallu jechuudha. Kana keessatti kan nuti barannu calluma jennee walakkeessaa jalqabna yoo ta'e nuun ta'u. Seera uumamaatii jalqabnee gaafa laalluudha jechuudha. Kaayyoon Waaqayyoo maal akka ture erga nuu galee booddee waa'een gooftaa Yesuus Kiristoos kakuu keessatti dubbatame inni immoo dhufee maal dubbate xumurri isaa immoo akkamitti akka ta'u akkamittiin wal ijaaraa akka dhufe uumamni jalqabaa ka'ee akkamittiin gara xumuraatti ariifachaa akka jiru wanti jalqaba Waaqayyoo seera uumamaatii ka'ee haasa'ee akkamitti dhufee gara xumuraatti dhufe isa jedhu jalqabaa kaaneetu. Akka nama mana ijaaruu lafa soqnee irratti immoo deebi'ee dhagaan kaa'ame pilaaniin kaa'ame hojjetamuutitu gaafa hojjetaa deemnu edaa kaayyoonsaa kana jenna jechuudha. Kakuu moofaanii utuu jiraachuu baate kakuu haaraa hin dhufu ture nuuf iyyuu hin galu ture. Calluma kakuu haaraan haaraa ta'ee dhufuu hin danda'u. Achi keessaa waan ba'eef isa dur ture sana keessaa wanta ba'eef nuuf nuu gala warra kakuu moofaatiif hin galu ture. Dhugaansaa jechuudha. Wanti kakuu haaraa iyyuu hin galuuf ture. Maaliif amma Isaayyaas boqonnaa 9 dhalachuu gooftaasaa Isaayyaas boqonnaa 11 immoo waa'ee Kiristoos deebi'ee dhufee waggaa 1000 lafarratti mo'uusaa haasa'a. Achitti ilmi nuuf kennameera Isaayyaas boqonnaa 9 irratti. Mucaan nuuf kennameera inni nuuf dhalateera jedhe. Isaayyaas dhaqee boqonnaa 11 irratti immoo hidda Eesayii keessaa uleen akka ba'u yeroo mootummaa sanatti leenci isaa wajjin akka marga nyaatu Isaayyaas 11 dubbifadhaa. Qeerransa reettii wajjin akka taphattu akka marga nyaatu ijoolleen bofaa wajjin akka taphattu haasa. Inni kun yeroo seexanni hidhamee waggaa 1000 gooftaa immoo Isaayyaas waan isaa waliin beekan fagootti waan ta'uudha kaa fikcharii isaan beekan waan itti waaqa dubbadhaa inni duwwaa dubbatu malee. Isaayyaas 58 irratti immoo dhaqee duraa booda isaallee neenne jechuu kooti. Isaayyaas 58 irratti immoo dhaqee fudhachuuf illee simboon qabu jedha. Hin garafame akka horaa cal jedhe warra qalan fuulduratti jedha. Inni immoo sani du'uu isaatiiti. Isa kana nuyiif amma kakuu haaraa waan dhufeef kiliir ta'ee mul'ati guutuu waan ta'eef gaafa macaafa qulqulluun kakuu haaraan xumuramu mul'ati kiliir waan ta'eef bara kana kan jiraannuuf inni kakuu moofaatti raawwatame inni rakkana kakuu haaraatti raawwatame inni immoo hafee immoo yeroo gooftaan deebi'ee dhufu raawwatu guyyaa firdii dhumaatti immoo kan raawwatu nuuf ifaadha amma maaltu kana nuuf ibsa hafuurri Waaqayyoo warra amannee wajjin jira. Dubbiin Waaqayyoo immoo hafuura Waaqayyootiin barreeffame Kiristoosiin immoo mul'ati guutuu ta'eera. Kanaafitu bara dhumaa kana gaafa barannu nu jalaa wal rukutu televezyiinii irraa akka jedhee reediyoo irraa akka jedhee maal irraa akka jedhee kanneen waan dardarruu hin qabnu. Gaafa bara dhumaa kana sirriitti hubannu wantooti bakkee kan taa'aa jiranii nu naasisan deebi'ees immoo bita nutti hin galan. Inni tokko tarii yeroo gooftaan waaldaa isaa ol butatu maaltu lafarratti ta'a. Yeroo immoo tarii gooftaan deebi'ee dhufu immoo maaltu ta'a isa jedhu waan hubannuuf amma immoo maaltu ta'a jedhu waan hubannuufi wantooti warri biyya lafaa godhannis nuun jeeqanii karaarraas nuun ceesisan. Kanaafitu jalqabarraa
kakuu moofaa keetti expectation isaanii maal ture kakuu moofaa keetti yaadi isaanii maal ture waa'ee bara dhumaa kana waa'ee wanti hundumtuu xumuramuu kana akkamitti hubataa turanii isa jedhutu achirraa kaafne ilaalla. Egaa gaafa kana ilaallu uumamni jira. Uumama jalqaba Waaqayyo uumeera. Isa kana yuunivarsiitii makana yeroo Waaqayyo uume isa tokko isa kana ilaalla. Yeroo kana uume booddee immoo gidduutti maaltu galee diinni dhufee cubuun dhufee ammeenyuun hojjeteen immoo Waaqayyo immoo deebi'ee immoo redemption akkamittiin Waaqayyo deebise ofitti riidha agartanii lama redemption revival gaafa jennu jireenyi deebi'ee iddoo duraatti yeroo deebi'u jechuudha. Gaafa jedhamu waan tokkodha. Akkamitti immoo gooftaan ofii isaati pilaanii kana beekaka. Akka namni kufu godhee nu uumne seexanillee akka inni kufu akka dogoggora godhee nu uumne garuu fedhii isaatiin seexanni dogoggora fedhii isaatiin namni filatee kufee isa kana utuu waaqaaf lafti hin uumamin aarsaa ta'e hoolaa Waaqayyoo jedha uumamarratti. Isa aarsaa ta'e hoolaa Waaqayyoo. Akka namni kufu waan beeku isa aarsaa godhe dhiyeessee akkamittiin akka ofitti deebisu immoo qopheessee dhumarratti immoo akkamittiin akka xumuratti fidu. Kana bakka sadiitti baafnee ilaala uumama oriijinaal pilaaniin uumama maal ture gidduutti immoo yeroo karaa raacee immoo kaayyoo Waaqayyoo akkamittiin gara isaatti akka deebisee immoo xumurarratti jalqaba pilaaniin Waaqayyoo ammas pilaaniin Waaqayyoo maal akka ta'e iddoo kanatti baasnee akkasitti waa ilaalla seensa isaarra jira saniin jedheera waan ta'eefanii akkasittiin akka hubannu barbaade jechuukooti. Kana keessatti akka kanattiin adda baafneetu kaayyoon Waaqayyoo kana sadan keessatti maal akka ta'e yeroo uumamni sun karaa raacee akkamittiinitu deebi'anii haara'u deebi'anii fayyuu iddoo oriijinaalitti deebi'u akkamittiin uumamni eeggachaa ture. Deebi'ee immoo erga inni kun ta'ees immoo erga immoo deebi'ee Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoos immoo hundumaa xaqalalee immoo gara fayyisuutti fidee booddee immoo akkamittiin isa dhumaatu eeggatamaa akka jiru. Isa kana walii wajjin ilaalla. Isa jalqabaa irratti waa'ee uumamaa ilaalla. Egaa yeroo waa'ee uumamaa ilaallu seera uumamaa boqonnaa tokkoo fi boqonnaa lama dhaquun keenya dirqama ta'a. Seera uumamaa achirraa jalqabe egaa yeroo ilaallu waan isin dhibu seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 40 Waaqayyo jalqaba bantiiwwan Waaqaaf lafa uume jedhee jalqaba. Waaqayyo jira, Waaqayyo hin jiru irraa miti barreessaanii seera uumamaa kan jedhamu Museedha. Museen seera ba'uutu dhalate garuu mul'ata Waaqayyo kenneefiin kana barreesse yeroo kana barreessu dhaloota Kiristoos fuuldura gara waggaa 1400 jechuudha. Yeroo kana barreessu mul'ataani barreessaan kun ofii isaatii Waaqayyotu isa waame waan ta'eef Waaqayyo jalqabatti kan inni godhe Waaqaaf lafa uumedha. Gara faarsaa 14 yoo ilaaltanii gowwaan garaa isaatti Waaqayyo hin jiru jedha sanaf jedhanii Amaariffaadha sanaf balibbu. እግዚአብሔር የለም ይላል ይላል እንግሊፋለ ደግሞ ፉል ጀራ ጎዋን ኩኒ በሩምሰ ወረ ጎታቲ ዋቀዮ ጅራ እንጅሩ ወረ ካሃዲ ሲጠኒቲን ጠበደ ዋንጅራ ይዳመለ ነምኒ ዋቀዮ ቤክቶኒ ዋቀዮ ጅራ ፍንጅሩ ምትፈልሚ እንጅሩ ሰገለ ዋቀዮ ሲሞ ከና ቃፋለ ማዲ ኢሳሚት ዋቀዮ ጀልቀበ ማል ጎደ ቶኮ ጀሪ ሰጅሩ ወረከኒ ሙልሱ ከናፍቱ ፈልሚን ኒ ብራን መጫበ ቁልቁሉ ገረሲ ይቹ ዋንተ ከነ ከሰው እንትን ጎሹ እንጅሩ ዋይ ከና ጅራ እንጅሩ ነው ፈልሚኑ እንጅሩ ቹኮት Koofta karaa raacee Waaqatu nama uume karaa raacee fakkeenyaaf evolutionii yaa'in dhufe bineensa irraan dhufe maal irraan dhufe kan jedhu inni bineensa irraa akka dhufe yaadonni zigma lawuxidhaan akka geeddaramete yaadu malee nuyi Waaqayyo irraa dhufne Waaqayyo ofitti fakkeessee nu uume bineensatti fakkaatee uume kan jedhu dhimma mataa isaati. Nuyi garuu Waaqayyo ofitti fakkeessee damirraa kan dhufne fakkii Waaqayyo harka Waaqayyo ta'iidhaan illee tun ta'in akka fakkii isaatti Waaqayyo harka isaatiin hojjete kan nu uumeera maqaa Waaqayyo ulfaatu kanaadha amanna jechuu kooti. Sadubbii Waaqayyo nuun jedhuudha malee isa saayinsii nuun jedhu isa haalli nuun jedhu sammuu hundamaa uumee fikshinii baay'ee barumsumti biyya lafa qotan alta elementiin isaa seexana irraa jalqabe. Kana walamanuutu nurra jiraata. Miqnaan isaa Waaqayyo iddoo garraamummaa isaan kaayee addaamii feewaniini garuura seexanii dhufee itti tasaasee akka Waaqayyo taatu jedhu hin beektan isiitti miilee Waaqayyo sin akka baqaan baratte jechuudha informationii baratte akka Waaqayyo taanaadha achi ol dabal'aadha iddoo garraamummaa irraa kaate gara hammeenyaa keessa galte jechuudha. Barumsa barate waan gaarii godhu takka amma abbootiin keenya warri baranne rakkoo maalii uuman qomoo kamii wajjin jiraatu walii wajjin jiraatu yoo rakkoon tokko jiraate nagaadhaan hiikkatu nagaadhaan jiraatu garraamummaadhaan jiraatu noosentii keessa baranne gaafa jedhamu meeshaa nama balleessu meeshaa waraanaa meeshaa badii waan gara badiitti deemu hundumaa baranne irra teknooloojiin dhufeera dheetu waan ittiin badan
isaan seexanaaf waan barbaadan hojjetanii dhufaatii gooftaatiif garuu karaa qopheessaa jira maqaan isaa ulfaatu malee isaa jechuudha. Sammuun namaa isa waaqayyootti himu dubbii waaqayyoon guutamu gara elementii seexana tokko fudhate seexana dhibba sobaa haasaa miti 99 dhugaa haasa'e tokko sobaan maka. Hamaaf gaarii baartu jedhee hamaaf gaarii baranii jakkisantu banama jedhee isaanii baname garuu isaanii gaafa banamu ofis hin jibbanii namas hin jibbanii walis hin jibbanii baqachuu jalqaban wal baqachuu jalqaban an hundi isaallee itti fokkisee wal baqachuu jalqaban ofii isaaniiti jechuudha. Kanaadha waan waaqayyo gaarii godhee uume muka bishaan lafa maaloo kana sila galateeffatan amma jibbuu jalqaban jechuudha. Isin galee nama rabsuu nama maqaa baasuu warratti guungumuu kana jalqaban akkoo sanaan. Addaan waaqayyo irratti guungumuu deebi'ee heewwan irratti guungumuu isheen immoo dabarsitee ana miti jechuu kanatu jalqabame yeroo sana iddoo waaqayyo isaan kaa'ee gaafa ce'eesse seexanni kaayyoon isaa kanaadha. Kanaafitu seerumaa boqonnaa tokko irratti yoo ilaalle boqonnaa tokko irratti wanti hundumtuu kan raawwate boqonnaa lama irratti nama dubartiin boqonnaa tokko irratti uumamte dhiiraaf dubartii godhe boqonnaa lama irratti kan nuti ilaallu garuu boqonnaa seerumaa boqonnaa lama gaafa ilaallu dhiifama boqonnaa lama irratti kan inni jedhu lakkoofsa fudhannee yoo ilaalle seerri uumamaa waaqaaf lafaa akka kana ture jedha sanyii samma oduu ammee jedhamee mata duree isaa himnadhaniitu deebi'anii immoo amma oduu bal'inaan jedhu miti sabbar seenaa isa jedhamu oduu ammee mata duree himu ittaanee immoo bal'inaan immoo himu amma kanaaf hunduma isaa boqonnaa tokko keessatti fixe gooftaan waaqayyo lakkoofsa fudhatti maal jedha boqonnaa lama lakkoofsa furii seenaan uumamuu waaqaaf lafaa akka kana ture jedha. ሰማይና ምድርን በተፈጠሩ ጊዜ ፍጥረት እንዲህ ነበር አከስ ቱሬ jedha sadarbila akkas ture isa kanaan isa darbee isa boqonnaa tokko irratti jeneraali jirutu gallatsa ibsaa jira jechuudha. Yeroo waaqayyo lafa bantiiwwan waaqaas uume namni laficha irratti hojjetu hin turre waan ta'eef akkas akka godheetu addaamiin uume ishee immoo keessaa baasisa keessa eessatti boqonnaa tokkotti uume. Isa lafarraa biyyoo irraa uume isa ishee immoo achuma keessaa fuudhe isa tiraatti boqonnaa tokko irratti raawwate. Eessatti immoo ibse akkaataa waaqayyotti uume boqonnaa lama irratti kan inni ibse malee dhiiraaf dubartii wal caaluu miti lachuu isaanii waaqayyoota harka isaanii qaqqabatee uume. Lachuun isaanii wal qixxeedha. Inni godhe kana gaa lakkoofsa 27 fi lakkoofsa 28 boqonnaa tokko irratti gaafa ilaallu kan inni jedhu achirratti nama akka bifa isaatti akka inni uume akka fakkaatti isaatti akka inni uume achirratti kan inni ibsu egaa waaqayyo akka bifa isaatti nama uume akka bifa waaqayyootti isa uume dhiiraaf dubartii isaan uume boqonnaa tokko lakkoofsa 27 dubbisaa jira dhiiraaf dubartii isaan uume lachuu isaanii kan waaqayyo uume jechuudha. Waaqayyo akka waan nu keessaa baate dubartiin nu galiitiin jedhamu barumsuma dogoggoraa kun barumsa seexanaati dhugaan isinitti himachuu kooti. Dubartiin dhiira caaltu dhiirri dubartiin caalu garuu cubbuurraa kan ka'eetu annan caalaadhaan adagaa guddaan uumama. Aadaarraa kan ka'e immoo ijoolleen Israa'el dubartii abiyuuzii godhu biyya keenyatti dhufe kun ilaalcha dogoggoraa barumsa dogoggoraati. Kan namni adda ta'u maanii dhiirri dhalcha dubartiin immoo hin deessi kana duwwaadha malee wanti kun hojii dubartii hojii dhiiraa jedhamu hin jiru jechuu kooti dhugaa ta'uudhaaf yoo ta'e kanaaf. Lakkoofsa 28 irratti waaqayyo isaaniin hora baay'adhaa lafa guuta isas harka jala galfadhaa qurxummii galaanaa irratti simbirroota qilleensa keessa balali'an irratti uumama lafarraa munyuuqan hundumaa irrattis mootummaa qabaadhaa jedhee isaan eebbise. Walirratti mootii ta'an jenna walirratti bitaan jenna mootummaan kan dogoggoru warri liidarshiippii irra hojii geggeessuu hojjetan waldaa kiristaanaatti kan dogoggoran hawaasatti kan dogoggoran irratti bitaayyuu inni kan balali'anis waaqa kana keessa kan balali'anis lafarra kan deemanis bishaan keessa kan jiranis uumama jiru kana geggeessaa liidi godha. Walii miti namni wal jaalala duwwaadhaan horiin jaalala malee hin deddeemu wal liidii godha wal geggeessa malee wal irratti bitaa yookiin immoo wal geggeessaan jenne nuun waaqayyotu nu geggeessa jaalalaan immoo fakkeenya walii taanedha amma isa kanaadha. Ummi bara dhumaa dhufu malee xumurri dhufu malee mootummaan waaqayyoo dhufu malee Kiristoos dhufee mootii ta'u malee mootummaa namaa keessatti kan iddoo guddaa qabatee jiru seexana. Seexanni immoo oluma hiiqachuudha. Hundumaan caala jechuudha. Hafuura seexanaatiin kan jiru hundumaan nafsi hafuura seexanaa of tuulummaadha. Annan caalaadha. Manni koon caalaa, haasaan koon caalaa, barumsi koon caalaa, bifi koon caalaa maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuura kun cabu malee. Kanaaf waraanni baay'ata. Kanaaf jibbi baay'ata. Kanaaf walii galuun hin jiru.
namni olii xata seexanatu olii xatee dadhabee gadi bu'e miti namatti kan agarsiite olii xata. Ishi waaqayyo immoo gadi jedhe waaqarraa gadi bu'e inni immoo amma kana ulfate karaan koo karaa keessanii miti waaqayyo gadi jedha. Namni immoo ol jedha. Galee yaadi gosa akka yaada keessanii miti yaadi nama of tuulummaadha ol ka'uudha. Yaadi waaqayyo garuu gadi jechuudha. Agartanii isaas 55 kan yaadi koo yaada keessan irraa akkuma waaqaaf lafa walirraa fagaataa jedha. Tootaalii waliin argu. Kanaaf namni ishiin jedhu sagalee waaqayyootu anis waaqayyoon fakkaata isinis waaqayyoon fakkaatu irri waaqayyoon fakkaata dubartii waaqayyoon fakkaata. Ijoollee keenyallee humnaan sana godhannee bituu hin dandeenyu abiyuuzii gooneetu keessa isaanii ni jiru waaqayyoon bituu malee ishiin jedhu ka. Waaqayyootu walqixxee godhee nama uume nama fakkeenyaan liidii goona geggeessina malee humnaan waan tokko iyyuu gochuu hin dandeessinu. Kan nu irratti binnu kan nu mootummaa irratti qabaannu kan nuti geggeessinu uumama irratti. Creation fitratii kana irratti uumama kana irratti kan nu geggeessinu. Kanaafitu mootummaan namaaf mootummaan seexanaa kun taqalalame yoo darbe malee nagaan hin dhufu. Anuu nagaa fiduu nuuf needha Yesuus abbaaf haadhaaf intala abbaaf ilmaa adda baasuun nu feede malee biyya lafaatiif nagaa kennuu dhufe jedhe maal isatti akka jedhe mee wangeeluma dubbisaa Yesuus Kiristoos nagaan fideen jedhe nagaa kan qabu nama sattamaneedha namatti sattamaneetu nagaan isinii kennu biyya lafaatti kennuutti miti jedha waan ta'eef nagaa keessa keenyatti ofii keenya gaafa gooftatamaan nu qabaannaadha malee mana keessa ala nagaan hin jiru nagaan ilma waaqayyoo ala hin jiru nagaa sana immoo abbaa fudhatu nagaa sana argataadha malee biyya lafaatti nagaa dhufaa miti maal yookas ta'e kadhata keenyaanitu bashannanii taa'achuudha amma rakkoon jiru kana seexanni si walitti hin galu seexanatti galee nuti fixa ture kanaan dura. Seexanatti garuu lafa duwwaatti deemee ollaattuu galila naannoo haatu galee garuu mana koo gadhiisii hafuura keessa jirtu kan nama kana gadhiisiidha nu kan nu jechuudha jiraan as gadhiisee iddoo barbaadetti galu maaltu nu janna jechuu kooti maali gaa gooftaan dhufu immoo inni waggaa kuma tokkoo fidha isa booddee immoo gahaan namitti isaan gasha jechuudha. Har'a garuu kana miti har'a garuu utuu seexanni lafarra jiru maaliif keessaa bahee iyyuu deebi'ee dhufeetu yoo duwwaa ta'e dachaa torba ta'etti gala dhibbatu bahe yoo ta'e dhibba torba ta'etti gala kumatu bahe yoo ta'e kuma torbatti gala nama tokko keessa tokko bahe yoo ta'e torba ta'etti gala. Kanaaf namni gaafa hafuuramaan keessaa bahu hafuura qulqulluun guutamuu turre jiraata dubbii waaqayyootiin guutamuu turre jiraata. Kana booddee seexanni iddoo barbaade isin naanna'aadha miti hundumtuu seexana qaba naanna'a malee yoonni gooftaadha haadha ta'e dhufee qaqam godhee qabata akka leenca aadudha leenca miti leenca hangafa Yihuudaa nagada Yihuudaa sada Kiristoosidha hin naanna'a jedhu hunduma keenya naanna'a garuu nu hafuura waaqayyoo dubbii waaqayyootiin waan jirru gooftaan killaa keenya waan ta'eef nu argachuu hin danda'u. Innaa kanaafi isa kana hubachuutu nurra jiraata. Maal uumamni oriijinaaliin uumamaa jechuudha. Walirratti bitaa miti gaafa cubbuun dhufutu ishee isa dhammalee maal qullaa waliiyyuu hin beekanii isheen kun foon koraa argamte defa koraa ture miti akka waan namni saamuu addaam duraan jechuu kooti. Kanaafitu uumamni jalqabaasaa gaafa ilaallu isa kanaadha. Achirratti gaafa ilaallu bara akka baagiddu galeessaatti Suziriyaan kan jedhamutu jira. Suziriyaan Imperial, Suziriyaan Covenant kan jedhamutu jira. Afaan Giriikira kan Suziriyaaniin kunii mootii jabaan tokko fakkeenyaaf fakkii mataasaa keewwata fakkii mataasaatu uummata amma Nabukadnezar naaf sagadaa kan inni jedhe fakkii isaa kaa'etu sagadaa jedhe kanarratti fakkii sanaaf hin saganoon immoo isaa irraa kaa'anii abidda bu'an abdii eegofaan gara keetti malees immoo sagadanii Bilxaazar mootiin meedonii Faaris immoo gaafa dhufa Daani'eliin akka inni qabamee nyaatamu yookiin du'u gochuudhaaf bakka gara kootti sagadaa Fara'oon faan fakkii mataa isaanii keewwatu. Amma fakkeenyaaf kan Nabukadnezar suni meetirii 30 ol fagaata meetirii 3 immoo bal'ata. Fakkii isaa kan ta'e jechuudha. Kanaafitu fakkii isaanii keessa har'as immoo biyya garaagaraatti mana isaanii keessaa mana sagadaas keessaa suuqii isaanii keessaa footoo pirezidaantii isaanii keewwatu warri ministeera isaanii pirezidaantii isaanii jaallatanii footoo isaanii keewwatu yoo walii galuu baatan iyyuu fakkiin mootii sanaa iddoo hundumaatti kaa'ama jechuudha. Fakkiin sun bakka anis habbitameera isa tolan deebi'u Suziriyaan Covenant kan jedhamus immoo mootii jabaa tokkotu ka'ee biyya dadhabaa tokkoo fi hansin eegaa siifan sin takalaakala waan hundumarraan si dhowwaa bakka jedheetu walii gala. Tokko dhufe biyya tokko sitti bu'uu hin danda'u. Nama jabaa tokkotu immoo nama dadhabaa tokkoof jechuudha. Antiniinsa. Bakka waan tokko sirraan barbaadu garuu ani sin eegaa bakka benefiitii isaa sitti argataadha. Waan sirraa akka amma biyya Ameerikaadhaa biyya xinnoorraa yeroo waa tokko godhan yeroo dhufanii waa gargaaran waraananii maal godhanii eegan waarraa saammatanii miti. Inni sun akkas hin turre. Akkanas miti. Sin eegaadha bakka anuma sun eegaadhaadha. Akka kanaadha. Waaqayyo namoota wajjin kan ta'e Suziriyaanii sanaadha. Waaqayyo hafuura waan ta'eef lafarratti fakkii isaa godhee nu keewwate jechuudha. Namni na arge abbaa argeedha Yesuus. Wangeelii Yohaannis 14 irratti ilaaltanii
Filiphos abbaan agarsiisa nama haala abbaa maa ilaalta namni na arge koo abbaa argee miice. Namni anaaf isiniin arge waaqayyoon argaa jechuudha. Maaliif waaqayyoo fakkii biraan barbaadudha. Kan nuyyuu fakkii isaati akka bifa isaatti akka fakkeenya isaati. Namni keessa moo alaa waaqayyoon fakkaata hunduma isaatiin waaqayyoon fakkaata akka dogoggorre laa kanaadha. Miknaan isaa seeroo mashee irratti gaafa dhatan yaalda erga cubbuun hojjetame namni nama ajjeese duutu irraata maaliif nama waaqayyo fakkii waaqayyootu uumamedha. Amma dhaqee erga bishaan badiisaa booddees immoo seeroo boqonnaa sagal irratti nu yeroo kakoo galu namni nama ajjeese duutu irra jiraata. Uumarraa ittiin jira jalqaba mirgi nama hubadhaa. Nama waaqayyoon fakkaatu. Cubbuu hojjeteellee namni fakkii waaqayyoo irraan hafuurri namaa du'eera. Waaqayyoo irraa adda ba'eera namni yeroo san garuu fakkiin waaqayyoo nama irraan nama ta'uu miti gadi jechuun akka garbaatti gadi jedhanii miidha dhiqudha malee Yesuus nama ta'uudhaan gadi jedhe miti. Nama ta'uuni ulfina maaliif faarsa 8 irraa akka ilaaltanii ergamootaa ol jirran ofii keera xinnoo hambistee uumtee jedha. Waaqayyo kanaaf nama fakkaate nama ta'ee dhufe fakkaatee iyyuu hin ta'in. Kanaafitu fakkii waaqayyooti nuyi jechuudha. Hafuurri hin mul'atu. Hafuurri ija harka miila kana akkasitti keetti dhufee hin mul'atu. Kan mul'atu anaaf isinii gaafa nu uume nuyi garuu maaliin nu uume fakkii waaqayyootiin nu uume. Fakkii waaqayyootiin. Kanaaf nuti lafa kana ani biyya hafuuraa keessan jira. Jaalalli kochii ta'aa jira. Nagaan kochii ta'aa jira. Eebbi kochii ta'aa jira. Biyya lafaa kana immoo isiniifan uume garuu gizaatii koo ruulii kooti kan deemu fiizikaaliin kun ijaan mul'atu kun kan geggeessu immoo kan ijaan mul'atudha. Ana hafuura kootiin dhufe namni nama bakka buufatee deema. Inni immoo nama bakka buufatee hin deemu. Kanaaf hafuura kootiin dhufe isinitti gargaarama. Namni gaafa sin argu anaan argeedha. Maaliif nagaatu jira, jaalatu jira, boqonnaatu jira, haara galfiitu jira, seexanni hin jiru, jeequmsi hin jiru, mootummaa waaqayyooti kaa. Isin galee jiruuti niwukilarii baasuun hin jiru, kilaashii baasuun hin jiru, taankii baasuun hin jiru, mirmiriin hin jiraata, saayinsiin hin jiraata, agriikaalcheriin hin jiraata, pileeniin hin jiraata. Wanti nuti kun gaafa ta'u garuu biyyi kun Ameerikaadhaa, biyyi kun Kanaadaadhaa, biyyi kun biyya Arabaati, biyyi kun biyya Afrikaa ta'ee isa hamma hundumtuu wal abiyuuzii godhee wal nyaatu, wal ciru, wal balleessu kun hin jiru. Hundumtuu immoo namni sirratti bitan jiraanis waaqayyoon hin fakkaata, waaqayyoon fakkaata, ishee waaqayyoon fakkaata, waaqayyoon fakkaata. Hundumtuu jaalalaaf nagaadhaan jechuudha. Kan nurratti bushinu, kan nurratti binnu garuu maanni waan barreessan kana uumama kana maal kan isaaniinu teekeerii godhi jedhama. Seeruma boqonnaa lama teekeerii godhi anka bakka biidha. Hundumti keenya gabaree taane jechuudha. Garuu gabaree biratti bi warra akka ulfina waaqayyoof jiraatu hiyyummi kan hin jiraanne, dhukkubii kan hin jiraanne, gaddi kan hin jiraanne maaliif dhukkubii raammoon jaardiyaan ameebaan cubbuu booddee dhufani ka. Hin jiru kun hundumti yeroo sana isinii galee jechuudha. Dafquun hin jiru waan ta'eedhaaf. Akka Suziriyaanii sanaadha jechuudha. Maaliif seera uumamaa 1:31 irratti erga nama uume raawwatee booddee uumama hundumaa gaafa laalu baay'ee gaarii ture jedha. እጅግ በጣም ጥሩ ኤክሰለንት isa jedhamu tureedha. Karoorri koo hundumtuu bakka ga'eedha waaqayyo kan jedhu. Isa kanatu karaarraa cee heewaan fi addaan faan karaarraa curan jeequmsa guddaa fide. Isa kanatu karoora waaqayyo sana gidduutti kutee fayyisaan dhufuu turre ture. Maaliif kan jalaan dheeressu isa dhufutti inni tokko kun iyyuu xumuramne isa xumurre isa lammaffaa laalla waan ta'eef achirraa jalqaba jechuu kooti egaa maaliif amma seeruma boqonnaa tokko lama sadii yoo laalle malees kaatooloojiin nun galu waa'een bara dhumaa isinii jechuu barbaadeen. Karoora waaqayyo pilaanii waaqayyo akkasittiin dinqii godhee waaqayyo akkasittiin qindeessetu seexanni gidduu galee nama waaqayyo ofitti fakkeessee uume akka inni karaa waaqayyo irraa ce'u godhee jeequmsa guddaa fide. Kanaafuu egaa Kiristoos jalqaba deebi'ee dhufee kana fayyisu turre ture ittaanee immoo lammaffaa immoo deebi'ee dhufee immoo xumura dhufuu turre jiraata. Isa jalqabaa dhufee ridiim godhee gara waaqayyootti deebisee kana baree namni fudhachuu turre jiraata. Hojiin keenya har'aa jira. Isa booddee immoo gooftaan deebi'ee maaliif akka dhufu yeroo dhufu kun immoo uumama akkam akka ta'u gidduu galeessatti immoo maal akka ta'u amma bara gidduu jirra waan taaneedhaaf. Isa kana ilaallaa asirraa amma introduction isaa jalqabnee introduction isa kana torbee immoo taanneef innaa maaliif uumama isa jedhu laalleerra isa fin utuutu nurra jiraata jechuudha. Akkamittiin wanti numtuu wal jeeqe isa booddee maatu ta'u turra jiraata isa jedhu ilaallaa isarraa kaanee salphaanuu ta'a jechuudha gaafatta deemaa deemnu waaqayyo sinaa eebbisu gaafa yoo qabaattan karuma chaanaalii kanaatiin nu gaafachuu dandeessu.